gatamu olmaanatina te taa'inatti mul'ata innat naaftaati garaan koosin boqoteera si jaallata baraan mo'i Yesuus kattaa jirata garaan koosin boqoteera si jaallata baraan mo'i Yesuus kattaa jirata. Nageenyi Waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu jechaa ani maqaan koo faarfattuu Mitikkii Faaliqaa kanan jedhamu. Kanaan dura faaruuwwan hedduu hojjedhee isin biraan ga'uun koo ni yaadatama. Ammas immoo faaruu haaraa mata dureen isaa Iyesuus kattaa jiraataa jedhu qabadhee dhufaa waanan jiruuf isin immoo yaadaaf humna keessaniin maallaqaan akka na gargaartan maqaa Waaqayyooniin isin gaafadha. Eebsaan fiigee qabachuuf akkame fiddeen abdeessite injijjiiramu laata seenaan koo eessan jedhaaresite mararoon koo sinarraa kaafame gammachuun gootameera yeedaloon koo galata kee himaa hidhaan koo siikameera Raakootu siin dagatu keessi goosnee raanfatu eessat naaf gootiin yaadadha siinan naadadha.